Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube kana jirtan barnoota guyyaa har'aa keessatti application takka isin dalagu yoo dide jechuudha saffisaan application bilbilatti fayyadamaa jirtan kun saffisaan yoo isin dalagu dide haala kamiin akka inni saffisaan isin dalagu haala isin gochuu deessan isin agarsiisa bilbila keessatti imote application Play Store ta'e yookaan immoo YouTube ta'e TikTok ta'e jechuudha appii takka yeroo itti fayyadamtanu saffisa hin qabu ni harkifata yoo ta'e haala kamiin akka isin saffisa guddaa yookaan immoo akka inni saffisaan isin dalagu gochuu dandeessan isin agarsiisa jechuudha bilbila irratti application barbaada yeroo fayyadamtanu saffisa hin qabu ta'e haala kamiin akka inni saffisaan isin dalagu haala isin gochuu dandeessan isin agarsiisa na waliin tura isin jedha akkasuma channel kana warri hin beekne warri haaraa ta'an channel YouTube irra eegasentanii Abduu Oro jechuudhaan eega barreeffattanii channel kana isin baasa channel kana video akkaataa data saffisa hin qabnellee itti sirreessanu akkasuma akkaataa data saffisa itti dabaluu fi bilbila barnoota bareedaa jala gadhiisan jira warri channel kana hin beekne irra seenuudhaan subscribe gochuudhaan maatiitti dabalamaa isin jecha akkasuma video yeroo dhaggeeffattan immoo like tokko hin dagatinaa isin jira guyyaa har'aa application takka yeroo itti fayyadamtan yeroo bilbila irratti irra seentanu saffisaan isiniif hin banu yoo ta'e yookaan immoo bilbila keessa saffisaan appii sana isin agarsiisu yoo ta'e haala kamiin akka sirreessuu dandeessa jechuudha. Lamsa amma fakkeenyaaf appii takka eegarra seentanii sanaan dura appii sanatti fayyadamuudhaaf bilbila keessan irraa appiin jiru kun update ta'uu isaanii ilaaltu Play Store irra seenuudhaan akkaataa bilbila appii yookaan immoo appii takka update gootan yookaan dura isin agarsiisa jira. Play Store seentanii appii sana awwala maal gootu appii itti fayyadamuu barbaadan sana Play Store irraa profaayilii keessan tuquudhaan profaayilii eega tuqxan haala kanaas ni baasa manage app in the device ka jedhu ni tuqxu manage app in the device eega tuqxan haala kanaan update all appii fi akkasuma CD tel ka jedhu ni tuqxu jechuudha update all app jechuun application hunda isaa haaromsisiin jira as keessa seenuudhaan appii itti fayyadamuu barbaadan sana update nu gootu awwala jechuudha. Appii sana itti fayyadamuu barbaaddu waan ta'e yookaan immoo saffisa isiif hin dalagu appiin sun asirra update kana keessa yoo jiraate update gootee barbaadan immoo asirra tuquudhaan all update all ka jiru haayoo tuqxan application isin bilbila irraa qabdan hundinuyyuu update isinii taasisin jira. Appii sana haala kanaan asirraas update gochuu dandeessu karaa lammataa karaa isin itti sirreessuu dandeessanu bilbila keessan irraa setting ni seentu appii sana sirreessuudhaaf akka inni saffisaan isin dalagu jechuudha. Bilbila keessa irraa setting irra eegasentanii gara fuula duraa deemtu jechuudha. Setting irra seenu haala kanaan olni haxooftu egaa ol haxooftanii bilbila keessa irraa application bakka jeenii barbaaddu jechuudha yookaan immoo difficult app jedhee baasa yookaan immoo app setting ka jedhee baasu ni jira bilbilli tokko yookaan immoo application bakka jaga seenu yoo isin haala kanaan keessa seentan haala kanaan isin banaa choose difficult app ka jedhu kana kan jallaa application hedduu jira jechuudha. Irraa olee kana ol xaa'uudhaan application bilbila keessan keessa jiru ni barbaaddu appii sana jechuudha. Fakkeenyaaf appii sanatti appii itti fayyadamuu barbaadan sana as keessaa ol xaa'uudhaan application sana ni barbaaddu. Bilbila keessa irraa jechuudha appii sana akka inni isin dalagu gochuudhaaf application sana eega filattanii bilbila keessa irraa jechuudha appii sana akka inni saffisaan isin dalagu barbaadan appichumarra ni tuqxu appii sanarra ni tuqxu jechuudha appicha filachuudhaan appicha eega tuqxanii maal gootu asirratti permission bakka jettu kana irra gattuqto permission eega tuqxanii haala kanaan jechuudha heeyyama itti kennitu appiin sun saffisaan isin dalagaan jiru yoo ta'e fakkeenyaaf ka kaameraa kaasu yoo ta'e akka inni kaameraa kaasu barbaadan bakka kaameraa kaa tuquudhaan allawuu ni gootu jechuudha maaliif yoo isin allawuu gootan kana booda saffisaan kaameraa isinii kaasaa yookaan immoo isinii dalagaa jechuudha yookaan immoo maayikii sagalee waan akka TikTok YouTube akka TikTok yookaan immoo YouTube ta'e saffisaan isin dalaguu yoo dide wanta akka jara sana maayikii waan qabanuuf jaratti illee heeyyama ni kennitu jechuudha allawuu gochuudhaan permission kana indaalle isa heeyyama itti kennitu fakkeenyaaf dudduubatti deebi'een TikTok yookaan immoo YouTube fakkeenyaaf takka isin agarsiisa. Haala kanaan yoo TikTok irra seentan jechuudha maayikii waan qabuuf takka maayikii hin qabu appiin takka permission ka yookaan tuqxu jechuudha permission irra eega tuqxanii kanneen hunda isaayyuu faayilaa fi akkasuma kanneen hundaa jechuudha waan barbaadan indaalle isa ka update gochuu barbaadan hunda isaayyuu yookaan immoo allahu ka jedhu kaawwattu jechuudha akka isin dalagu saffisaan isin dalagu kadide yoo TikTok ta'e TikTok makrofoonii kana fakkeenyaaf makrofoon jechuun kan itti dubbatudha. Kun yoo cufaate TikTok fakkeenyaaf hin dubbatu yookaan immoo sagalee namaa saffisaan viidiyoo isin agarsiisu irra seenuudhaan tokkoon application bilbila irraa qabdanu heeyyama itti kennitu yookaan immoo update gootu yookaan permission kana all gootu jechuudha allahu ka jedhu ni kaawwattu irra tuquudhaan jechuudha. Permission kana irra tuquudhaan hayyama itti kennitu hayyama eegatti kennitanii isin dalagaa hammallee ol xaa'uudhaan bilbila keessa irraa asirratti appis on tab bakka jiru kana allahu gootan mallee bilbila keessa irratti kan screenii keessa irratti saffisaan isin dalaguu fi allahu ka jedhu kana itti kennitu hayyama jechuudha kan itti kennuudhaan kana picture in a picture ka jedhu kana yookaan immoo profaayilii yookaan suuraa TikTok gubbaa jiru yookaan suuraa keessan akka inni agarsiisu barbaadan kanallee picture yookaan immoo
hayyama itti kennitu jechuudha TikTok irratti kanneen lamman kana indaalleessa allahu gootu jechuudha. Inni lammataadha application takka gaa yookaan immoo appiin sana irraa osoo hin bahin jechuudha. Maal gochuu qabdu setting kana keessaa saffisa keessi dabaluu danda'a mallee jechuudha. Appii sana saffisa hin qabu yoo ta'e appii masaara tuquraan gaa akka isin agarsiisee ture kanaan duratti isin agarsiisee ture heeyyama eegatti kennitanii indaallee isaa ol xaa'uudhaan gaa fakkeenyaaf kun heeyyama hin qabu yoo ta'e allahu kajoo kaatti kun yookaan immoo hayyama itti kennitu jechuudha. Kanallee appii hunda isaayyuu hayyama eegatti kennitanii kaatanii bilbila keessa irraa bakka storage ni barbaadattu achumarraa appicha irraa storage kana barbaadatanii clear data kan jedhu kana bichaa qulqullee clear change kan jedhu kana bichaa qulqulleessitu jechuudha. Clear change jechuun qoshasha application sana keessa jiru ka saffisa dhowwaa jiru irraa haqxu jechuudha. Clear change jechuun application sana qoshasha keessa jiru irraa balleessitu jechuudha. Tokkoon application itti fayyadamaa jirtan yookaan immoo bilbila keessa itti fayyadamaa jirtanu irra tuquraan gaa haala kanaan yoo isin qulqulleessitan kana booda applicationichi saffisaan isin dalagaa jechuudha. Kabraa keessin agarsiisu bilbila keessa irraa jechuudha. Saffisa guddaa akka argatuu fi osoo appii asirraa hin bahin maal gootu setting keessa osoo hin bahin kan isin agarsiisu setting dhumarra osuma jirtan jechuudha. Kabraa applicationii saffisa yoo isin dhabe yookaan immoo saffisa dhabe jechuudha. Haala kanaan bakka about point bakka jakaa tuquudhaan gaa bilbila keessan irraa jechuudha yoo saffisa hin qabu ta'e about point kan jedhu tuqxanii wala xaa'uudhaan gaa receipt kan jedhu kan tuqxu yookaan immoo haala kanaan gaa about point eega tuqxanii software in update bakka jedhu kana software update kan jedhu kan tuquudhaan applicationii bilbila irraa qabdan sana install yookaan immoo download and install kana download gootu jechuudha yookaan immoo download gootu appii sana akka inni bilbila saffisa isin dalagu download gootu yookaan network isin barbaachisa yookaan wifi isin barbaachisa yoo isin download gootan saffisa isin dalaga jechuudha. Guyyaa isin download gootan haala kana asirratti isin agarsiisa. Kun wifi irratti yoo kana on gootanii waan akka YouTube achirraa YouTube irraa dhaggeeffataa ta'e yookaan immoo yoo kana on gootan ofiin download isin godha waan akka YouTube irraa yeroo waa dhaggeeffattan download ofiin isin godha jechuudha. Asirratti yoo isin on gootan ofiin download isin godha. Kanaafuu tokkoon application irra tuquudhaan gaa haala kanaan haaromsuu dandeessu. Software asirraallee ni argattu kuno asirraa argachuu dandeessu isin jira. Haala kanaan yoo isin on gootan wifi irratti illee download yookaan immoo software yookaan application sana haala inni software keessan yookaan immoo Android keessa irratti saffisaan isin dalagu isin godha isin jira. Kanaafuu appii kana tokkoon application bilbila irraa qabdanu yeroo inni isin dide haala amma isin agarsiisen irra seenuudhaan YouTube ta'e yookaan TikTok ta'e yookaan immoo Google ta'e Chrome ta'e tokkoon appii bilbila keessa irra jiru sana ni qulqulleessitu yookaan immoo ni sirreessitu heeyyamatti kennitu awwala qulqulleessuu irraanfatina Play Store gubbaa seenuudhaan gaa appichuma maqaa isaa eega barreessitanii update hin qabu yoo ta'e update isin agarsiisa update kan jedhu tuqxanii haaromsuudhaan gaa eganaa heeyyamatti kennitanii kana booda appiin sun isin diduu hin danda'u isin jecha haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Barnoota har'aa gaa waa'ee applicationii keessaa kanumaan isin qabadhee dhufee kana keessaa waan isin garuu jiraatu komantii na barreessaa hanga kutaa itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa viidiyoo kana like share gochuu hin dagatinaa.